tabumattu eessarraa jaalatti antan na dhibu tanuma bar antan na dhibu mee eessarraa jaalatti niqaa kamiin niqaa taha niqaan mataskaanan geessatti isin yoom amante gartee sheekha biraan geessatti inni yoom amane haa maali taphni kana ustaazaqi dhiirti dhiir dhalaa kiristaanaa jaalatu dhalaan islaamaa ta dhiira kiristaanaa jaalatu isaan kun qalbi dabarsammoo hajoolleen tun dhugumatti itti qara'u bira kutanii doktor Fayyisaa bira geessu jaalachummaa nuni taati. Waa'eetti isinii dabala akkuma san yeroo ficaananii kaan istijaa fi istijmaa waan godhanii hedduu rakkisaadha. Kaleessa gurbaan tokko waan kanarraa dantaa hin qabnu akkasumaan keessa addeeffanneedhaa ture. Achumaan laalladhaa jechumaaniif ijoollee teenyaan. Doktor Fayyisu amma isummaan sunuyyuu hedduu takka aboota jenneeni daddabne waa takka ammee tana ustaazatti itti gaafanna jenneeni akkasitti isin gaafanne. Intalti sun ustaaz Talhaa faana garree. Ustaaz Talhaa faana garree ustaaz Gingilchaa faana garree isin takaafira jaalatutuun islaama taate. Wai jarri online jirtu jarri online jirtu me liban kasin jedhe aga jarri online jirtu kan rabat intalli sibira jirti na bira jirtu ammaan tanaaf okay yeroo isin sibira jirtu akka isin dhaggeeffattu godhana tuttaasa yeroo ani irra jiru yoo ama bira dhaquu dandeesse ana tuttaasa qajeelche akkasiisan intala akkasiisan kophee gurbaa sanii fuudhaati funyaanitti ulaa guyyaa tokkichi. Si galtee wallahi dhugaaf jedha. Nama halkan guutuu ciisaa bulee osoo waan tokko waddaanni nama ciisaatiin bule nama kophee isaa osoo guyyaa keessatti yeroo takkan baabateen muslimni yoo xiqqaate bar waan biraa dhabe bar yeroo isaan kophee ofirraan baasa kaalsiisaa ofirraan baasa jechuudha. Kopheen ammoo nama sa'aatii 12 sa'aatii 10 wayi kophee isaadha akkasitti of godhatee hin deemu akka jeesan qorichi isiidha amma kophee san fuudhanii akka lammata jitti funyaan isitti qabu. Kun waan fokkataadha abbo. A'uudhu billahi. Asmii qabannaa yoo asmiif saayinsii qabaatte doktorri kun as keessa jira achumaanuu gara dabarti. Dubartii bifa qabduu fi dubartii xiqqoo gartee sila gaaromminaa fi faxinummaadhaa fi kana qabdu xiqqoo babbeekamtii qabdu. Ani matuma kiyyattuu dhiira kiristaanaatii wajjin haasa'uun haraamiin jaa'u silaan akka mataa kiyyaatti maaliif jennaan? Jarri kiristaanaa rabbiin sodaatu nama saalaannee fi nama hin saalfanneef dachiin tun balloodha ustaaz. Nama rabbiin sodaannee fi baalegeedhaaf dachiin ballatte. Haqiiqatti. Yoo rabbiin sodaanne baalagee yoo taate ati dachiin tee balloo waa hedduu laaqqata namni rabbii nuunii dhale jiru rabbi foon uffatee dhalate jiru rabbiin lama sadii jiru rabbi inni du'ee jiru tumamee itti tufamee garafamee kabalamee dhiitamee jiru namni rabbiin du'ee dachii seenee jiru waan biraa waan godhullee hin dhabu ustaazaqii joolleen keenya كيف تتجرأت أن ندبأني يعني بأي ضمير خم قباتني دير كافراتي وجن هريرو جاللا أوفتن جريو وايسن قريو مال بيتن سرب صدات جري اسن تماستي يا ابو ربي صدات دا في مكورين ربي نو نجي اسن قريو جرا في مكورين دبي تناول فكاتو تربان مكان جيس مجاتا كنا بالبلاتور وفي بنتي تهي انت المسلمات كم فوده يدي ورا قافت جالك ابسين تلا تربان كانوا قوتنا رب البلاد يعني وان جدي وعباس كانوا جدي ناتي كفرتي يرتا اگر اسلام مرفتي شهاده دي بدت انت لاتي كانوا جدي انت لما جالك ابسيس ديبي امو انت لك كفرسيس يقولنا انت ما جرايو انت تو قاد برتي كنيرتي انت تو ام قاد كفرتي انا ما بعد ما غافچا جرا انتراتيا بنتي ته جرا انت لتنا يو ورنا كنيلي اني مفوداتي اكم غدو قبالي نغافتا يو تكات كر سامي کا غافي تان نغافتا ريكردي كودي جرا كر سامي کا ريكرد كودي جرا کا قبا وانا كنا جرا چودا
وانا كنا كوان جروف سرتي رد لو قبل وان كنا جاي أما واجندا درسان دات كوني تكتك سرتي كنا قفا ناقوني رد لو نبرواج نما درسان شهادة تكتك قبسني قفا أستاذ ايوه درسان تكتك لين أستاذ آية تكو قبتيتي والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم وأن جتسان قبتي أهل الكتاب فولو نجرتي شريعة جخيسيتي وان كنايات أهل الكتاب الرب دبت التمي تنتمي يوجتين إيغما إسانو مشركتاني واغني ربين سدي جان إيغما ربين عذير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله إيغما إسان جان آيني خنوبو ربين أسما بيخو إسان أكنته أسو بيخو محرفسته أسو بيخو آية خنبوسي تنافلو نجرتي والرجع خنافس إسين سنتمي تنتعرى تنتمي اللي أسمان الدباساف سيفين دو سيفين قبان كجيب نمني هاتينو المودان دو تو خجيبا ماري مچافا خيزتي هذا ميكا تو علمو في تو دستي قرر چاتوري تم تو اينيو دو نمني ولا جيسا مالي والهندو تناف وان كان اللي آيان سن مالي سببا نزولاتي فهم داو نو أكبر نوتا نوتوتي نو هما دبلتان نين إسلام وانت هيرو مجنن وراج على فيتو إسلامي فيتو خرج جهنم دي ميدا تو أسانو قبات سيجة إسلاما خسيجة إسلامي سماجة خفرة بود والله سيجة خفرة خوني واضح أكسي أستاذ خي وان كان اتنو دي بيا بكسن نوهما والله وان اوكي نغاتي تمام ونمان نتنكي أسين نغاية وانساني نغاتين تياو سمالين التنتلتو halkanuu siin agaraa akka waan bakka ni maradhaa'u jira yoo sin argaa si arguu hin dandeenye jedhee bakka wanta jechuun jira qixaa bakka yoo atillee natti heerumuullee didde sihirii si godheetiin bakka gara malee anillee akka atillee hin heerumne bakka anallee didde ammoo akka maleen si godhaa qixa jedhee sodaachisu takka jechuun waan hedduudha. hamara tu khayo fade doktorri waan wallaanu dhabe tattaa'u jirani wallaanna maal Isuma sanuu seeraan gaafannaa nutti liibaan ati akkamitti dhiira musliimaa taatee si jaalachuu dhiiftee kiristaanaan jaaladdettee dhuftee si gaafattii si tuffatte malee. mee yeroo takka tartiiba deebinee haasofnu mee yeroo takka ustaza keessa goggoone tanuma aadaa teenyaa keessa goone fayyaadaadhaati bakka sanirra nu deebi'a. dhageeffachuu jira tartiiba deebisuu barbaadeeti. Akkasiiti walii galatti liiban akkuma siin jedhe sanii kuni waan fokkataadha si galtee zamana kana tokko ijoollee keessattuu pheenxeedhaan wal qabatee zamana siin dura beektanii magaalaa Shaashamanneedha taqriiba waggaa 8 meeqa dura karaa kanaan seenna jedhanii yaalaatiin turan akkam godhanii ijoollee mana barumsaa seenanii ijoollee pheenxeedhaa gorsaniiti ijoollee muslimaadha ta isinitti lallaaftu bira dhaqaati jaalala waan jedhan kana qabsiisaati jaalala illee hin jedhuun ani kun baraatummaa jedha malee warra sirbaatu waa balleessisni galtee maqaa jaalala waan jedhamu kana warra sirbaatu lafaa balleessisni galtee jaalala qabsiisaatii fudhadhaa jedhan ijoollee hedduu galaafatanii turan sanboodaan ammoo ogguu isiin kiristaanummaa qabatte gatanii biraa badan wassalaam hedduu isaanii gatanii biraa badan jechuudha. Akkasiidha jechuun gurbaa tokkotu shekkotiin tun harreen feetu wallahi jedha dhabamesi safara kanaa bati Anuu dhabamsiise. ilobsi godha Anuu dhabamsiise. anuu harargeedha maal harreen feen dhama akkamitti namni hawaasa ofiidha waan gandummaa jedhamu safara kana hin jirtu anuu harargee mataan kiyyaa harargee akkasitti qabe herreege akkasitti kaisa fakkaattu herreeginne asii biloo godhamee jira hayyee baga dhabamsiiftan sinigaltee akkasiidha wanni jechuu barbaade akkasi wannaa ta'e jechuudha eenyu maqaan isaadha akkas godhaatiin turan sanboodaan ammoo wanni kun itti beekametti qosii irratti hojjetameetiin ture harkaa badee akkasi amma wagguu jaalala jedhan tokko waa isinitti himaa warra sirbaa kana waa balleesse wanni jedheefi
warri sirbaa kun beektanii wagguu sirban lafa dhidhiitanii yaa kololee kololiitu ani du'ee lafti naan dhiituu jedhan. Gowwaan ammoo gara qabata dhugaadha si'a. Yaa kololee kololiitu namtichi kololee wayituu qabu ajjeesaa oolu. Artistiin tokko haadha manaa isaa wajjin nagaan jiraatu hin jiru hin kijiba hundi isaa. Wanti artist ta'e kan nama rabbi rahmata isaa godha malee guutuu isaadha kijibdu. Hin sobu. Yoo dubbatu yaa kololiitu lafti naan dhiituu jedha. Gowwaan ammoo wama kololeen tun as jirtu wayitti fakkaata laala. Kololee isa bira jirtu wayidha laaleetiin kololeen tun jiraattu malee lafti naan dhiituu jedha. Namtichi sirbu sun ammoo kololee fi wala kololiitu wala maalii xaaxaan qabu irraa. Xaaxaan irraa hin qabu. Wagga malamaan kana keessatti artistiin meeqatu kama kololee jedhaatiin oolu biiftuu bariituu jedhaatiin oolu kuni meeqatu wanna jechuu jira akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Isin galtee maali isin jechuu barbaadeeti warri sirba sirbu kuni wanni isaan jedhan ansiif du'aa ciisee rimna qabu didee tiraaziin na jala gangalataa bultii an tiraazii ammachaatiin bulaa achi buusee as buusee jira kunoo ol na deebisaa nyaanni gadi na lixu. Andu ujjira, uffanni sujjira, jireenya keessif kennee jira, jireenya achisiif fudhee jira. Inni kun guutuun kijiba. Wallahi gaduma qabee isinitti hima. Kijiba inni kun guutuun isaa. Takka. Lammaffaa warra miidiyaa kanarraa jaartii ofiidhaa olii gad baateetiin olii gad deemuudhaan jaalala jedhanii. Asii baateetiin achi geessaa, achi as baatee sitti kolfanii nama lama ta'anii jaarsaaf jaartiidha. Kikki jedhanii ilkaan banee sitti kolfan. Miidiyaa irratti kan kolfan daqiiqaa 3. Saatiin achiin duuba hafee immoo manni keessa gurraacha. Akkasitti hubadhu gowwaa. Intalli hedduun isiidhaa jirti iyyuu. Intalli amma ijoolleen shamaraadhaa obboleewwan teennaa kan shamaraadhaa garii isaanii jedhan dhuguma jireenyi isaan barbaadan jireenya akka miidiyaa irratti arganiiti. Jireenya daqiiqaa 3 san jechuudha. Namtichi daqiiqaa 3 kokkolfanii garanaa gara sitti isin galtee kokkolfaniitiin viidiyoo daqiiqaa 3 muranii TikTok irratti Facebook irra gadhiisan. Maasha Allah jaalala akka isaan jidduu kana kaa'e kan osoo rabbi nuu kennee jedha. Jaalala akka jidduu isaanii kaa'e kan osoo rabbi nuu kennee jedhan. Kuni waan ati kadhachuu qabduudhaa miti jaalalli wayitu hin jirtu namni miidiyaa irratti